qophiidhaan moo maakitoo bakkuma jirtu sagaleen tun si hageet dhaga'u jirtan fakkaate ni dhageetta akka sagalee dhaga'u jirtu abdiin qabaachuudha akka ittiin dhageeffachaa jirtu akaawunti biraatti ni jala seentee akkana dhageeffachaa jirtu baay'ee tokko abdii qaba garuu namni 78 kun hundi keessan ragaa naaf ta'a jalqabarra maakii namni gabbayee dubbatti yeroo jalqabaatiif anaadha waldhaba taati garuu nama biraa maakii fuudhee jennaan ani akka ani jiraanne nagootanii jirtan jechuudha. Sinigalee Oromoo koo kanuma amma hedduu nama hedduu deeggartoota qaba. Yoo an fedhu dhabe yookaan ammoo hin fudhachiisa jechuudha. Achuma taa'eetiin bakka akka naabutan godha. Rakkoon hin jiru. Sinigalee akka naabutan godheetiin achi isii fudhachiisa malee maakii osoo an jiru namni biraan fuudhu jechuudha. Du'ee dhabama yookaan bakka. Maal nufuunu nuufuni maal rakkoo qaba ilma Oromooti bar. Maakii jechuun nama sabboontu nama waa hundaan cabsaan qabne mucayyoo daa'ima jechuudha maakii jechuun. Hoo handi qoodha bar maakii jechuun daa'ima yoo bakka daa'ima dhugaa dubbachuudhaaf. Nama isiin xiqqoo tana sammuun isii guddoodha. Ibsachuu danda'a eega jaalarra na qaba jedha akka barbaade isii jajuuf hin jenne waan namni hundi argaa jiru. Waan Oromoon guutuun argaa jirtudha jechuudha maakii jechuun. Naaf kennanii nin dubbisaani ustaazam biyya jiru hunda isaaniitti hin dawwalaan jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e aarsaa barbaachisaa ta'e ustaaza keenya kabajamaa baabaa keenya Shiyaamini Biroofaatti nin dawwala barbaachisaa ta'e rakkoon hin jiru naaf kennan jechuudha. Namni dhoogu tokko illee hin jiru. Sigalee indoom haalimma itti erga malee nama biraatti hin erguuf. MC TikTok irraa isin jettan kana nan barbaachisu. Akkana mucaansa jaalatee jira as jireenyi isaas bakki inni jiraatu akkana. Kalaas eenyummaa kiyya qofa. Maal isii gammachiisu akka jaalannu jiraachuu barbaadde miti. Indoom jaalalli akkanaayyuu bar. Hoggaa takka guutuu wajjin haasaa oolanii mataa wal dhukkubsanii wal jibban osoo hin taane ka yeroo jaalalli gizee oo'i nama jiru kana. Sinigalee gizee jaalala oo'ituu keessa jiran kana wal fuudhan malee hoggaa tokko waliin jiraatanii walitti biyya taa'anii no. Maakiiraan dhufu dandeessu hin jiru jechuudhaan. Paaspoortii biyya 36 qaba. Alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin galanni haa ga'u. Maqaa uummata Oromoo guddaatiin. Wanti hunduma daangessu hin jiru. Edenas taaneef tikeettii muradhee bakka isin jirtu dhufuu fi danda'a. Yoo barbaachisaa ta'e bakka isin jirtu sa'a 24 keessatti nama dhufuu fi danda'u tokko jechuudha. Seefi jira. Ati maalii dhaabadesi? Nannu jira naa waan biraa haasa'utti hin jiru. Ani waa'ee maakii haasa'u jira malee waan nama haasa'utti hin jiru jechuudha. Maakii hin jaaladhe bakka. Nama jaallachuun badee miti bar jara kenna maaliif iyyitan nama jaalladhe bakka maakii fuudhuu qaba fuudhu qaddamee gaafadhee jira jechuudha. Nam tokko ana dura isin gaafanne bakka walumaa gala jechuudha. Maal rakkoo qaba hin fuudha hoo jedhe maakii hin fuudha. So kalee galgalarraa as kaasee erguma Hamzaa waan ashittiidhaa kana dubbiin isaanii warri walitti dhufanirraa dhaga'ee qeerroon hedduun maakii fuudhuu qabnaa hedduun isaanii haasa'u jiran jechuudha. Ijoolleen Harargeedhaa dhalaa ta'e namni fuutiin akkamii dhalaa isaanii fuunu maakiin hedduu akkana ilaallamtee jirti jechuudha. Namni hedduun isii ilaalee jira maakii jechuudha. Kanaafuu ani dhugaa rabbii qoosaadhaan miti sheer naa godha ustaaz biraan nagaa ustaaz Naasir Hamzaa biraan nagaa amma sa'a kana Kaayiroo keessatti argamu waan ta'eef Ijipti. Kanaafuu isaan biraan akka naageettan sagalee tiyyatan maqaa rabbiitiin isin gaafadha jechuudha walumaa galatti. Waan biraachuun barbaanneen. Bakka sabboontuudha nama tokko jaalalra na qaba hin fuudha yoo jedhe maal rakkoo qaba? Ante? Hin fuudha yoo jedhe maal rakkoo qaba? Bakka maakiirraa na qabee jira. Mucayyoon tuni mucattii Oromooti sabboontuudha. Intala musliimaati nama zariin nama qoonne. Nama waa hundaa beekuudha jechuudha. Isii xiqqoo tana garuu isii guddaadha jechuudha. Akka aktiivistii akka wantiitti waa yaaddu. Innaa kanaafi ani natti hin ergatina bannaataachu. Natti hin ergatina. Na jajjabeessuu qabdan malee koomantii waan hin taanetti naaseen poolitikaa yookiin siyaasaa asuutti hin jiru bakka hin fuudhaa jedhee jira. Sigalee miti? Hin fuudhaa jedhu malee waan biraa wantiin an dubbadhe tokkos hin jiru jechuudha. Bakka. Kanaafuu sheera akkanaa gootanii hundi keessanuu na dhaqqabsiisaa isin jechuu barbaadeetan waan biraa haasa'utti hin jiru. Maakii sagalee kiyya nan dhageetti na fakkaatee dhokattee na ilaalaa jirta. Akaawuntii keetiin yaala dhuftee akka na ilaallee hin beekaa beektaa. Kanaafuu dhokattee na ilaalta yeroo hedduu yeroo an laayivii jirus
dhokatee akaawuntii biraatiin na laalta si galee namni nama jaalatu tokko ija keessa wal ilaalu namni tokko ati yoo jaalatte dhokatee akka isin argaan jirre silaalaa jechuudha. Anillee yeroo tilaabii jirtu yeroo maraachiif wajjin taphattu akaawuntii kana silaalu maaliif na saalfatta waan ta'eef kanaan ilaalaan turre jechuudha. Akaawuntii biraatiin silaalaa hordofaa turre jechuudha. Walumaa galatti ammaa kii oroo. Kanaafuu isin biraan nagaa fuudhuu barbaada dura qabatee jira. Bineensa hedduutu itti hammamachaa jira jechuudha. Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Afrikaa, Eeshiyaa irraa hedduun isaa Itoophiyaa irraa kaasee maakii jechuu jiran jechuudha. Keessumaa ijoolleen arsiidha. Hedduun isaanii maakii afaan jedhu gacallisaan jiru. Isinis kaleessa waa dubbattee jirti. Anaafuu jettee na biraatiif jettee hin beeku. Anis dhufuudhaaf deemaa. Waan jettu tokko dhaga'ee jira. So kanaafuu jalqaba irratti dubbachuu barbaadee fi jara kenna maqaa rabbiitiin an maakii biraan nagaa bannaa taachu. Rabbiif jedhaa maakii biraan nagaa. Maal isin jaalalli isin qabeen beeku jaalattanii beeytanii. Indee fikirii isin qabeen beeku. Innaa bakka fuudhuu barbaade hoo jedhe bara haraama dalaguutti hin jiru bara. Agban falligaalleen bakka maakii fuudhuu barbaada bakka. Inni biraan jiru dubbii biraas hin barbaadoon. Akkaan jiraachuu barbaadu yoo barbaadan taate maakii na fuudha. Yoo fajjeesnaan jettan rabbiin isin dhiisu jechuudha. Kanaafuu maakii malee na biraas hin fuudhu jechuudha. Wallaahi ta biraan fuudhu. Maakii fuudha malee na biraan fuudhu. Ammaas dura nama fuudhee qaboo miti murtii tanaas hin ijaaranne maakii irraan kaasee fuudhuu barbaada jechuudha an Joorjiin. Walumaa galatti aarsaa barbaachisu kafalee isii fuudhuudhaaf qophii xumuruun waa tokko hin jiru. Wanni tokko maal jettan ijoolleen tenne ijoolleen afran qalloo ummata jaalalaa ummata fikirii ummata garaan isaanii tokko ummata jibba hin beekne kun kiyyaa kun sanii hin beekne jechuudha. Si galee maqaa keessan maqaa ol qabannee deemuu jirra jechuudha nuti. Agartanii miti ijoollee sabboontota waan dubbatan ufduba hin deebine jechuudha. Isin faarsuu qaba wallahi waan isin na faarsi jedhe isin faarsu isin jajjuufi miti. Maakii jaaladheetii miti wallahi harargeeti yoo isin faarseef jechuudha. Wallahi baguma harargeetaati. Baguma harargeen Oromoo taati. Wallahi ummata jaalala aboo nuuf jiraadhaa mallee waggaa kuma nuuf jiraadhaa. Aboo ummata garaan isaanii kun bar ummata akka dhalate kanaan jiru bar garaa isaanii hinaaffan qabu laal. Ummata nagaa kanaafuu harargee irraa fuudhee ilmoo argachuu qabaa jechuu barbaadetti baqqaan. Si galee ilmaan kiyya ilmaan nagaa ilmaan jaalala beekan ilmaan bareedaa ilmaan oromummaa beekan sabboonummaa beekan islaamummaa beekan isaan kanneen barbaade kanaaf maakii oroo fuudhuu barbaada. Wallahi fuudhuu barbaada aarsaa fedhuna wanta na barbaachisu hunda kafalee qophii xumuree jira jechuudha. Waa tokko qarqaarsa nama tokko qofa nan gaafatu maakii qofarraa waan hin dubbaddu qofa waan hin adeemsu qofa maakii irraa naa fuudhaa malee waan biraa hin barbaadu. Eega gaafa TikTok kanarra dhufee TikTok kanarraa haga dhufee amata 3 fixee jira namata 3 wayiif deemaa jira. Wallahi eega sanarraa koomentii godhaa fi waa hunda barreessaa fi ijoollee isin dhiyaatan irra lakkoofsa si fudhadhee dawwalee fi beekaa. Wajjin haasa'ee jira. Garuu waan nan jette tokko hin qabu. Ani yeroodhaaf anillee itti dubbachuu baadhu waan akkasii yaadaanuu namni hin beekadhe yaada garuu dubbadheen ittiin beeku. Waan isin naan jettu qofa gaafii isin akka sagalee keenya dhageetti waan deebii qofa barbaadachuudha. Wallahi jaarsan qabdu maakiin warabbal kaaba jaarsan qabdu. Ganaaf heerumuu barbaadde malee maakiin nama jaarsa qabu miti. Jaalallee hin qabdu jaarsaa miti. Si galee I don't know in qabdu maakiin jaarsa hin qabdu warri maakiin jaarsa qabdinaan jettanii na sodaachisuu barbaaddanii yookaan ammoo akkaan isirraa duba deebi'u nagootan maakiin osoo jaarsa iyyuu qabaattee jaarsa sin jalaa baafadhee fuudhaan malee wallahi maakii dhiisuuf hin deemu jechuudhaan. Isin galee yoo barbaachisaa ta'e aarsaa fedhu kafaleetiin fuudha. Waan na barbaachisu wallahi jaarsa hin qabdu simaa maal taate bannaatiin biizii nan godhin maakiin jaarsa hin qabdu billahi aleek. Inti hin qabdu maakiin jaarsa hin qabdu ganaadha mucayyoo daa'ima bara mucayyoon isin yoo isin uummata Oromootiif sagalee taate hayyummaa rabbi kenneef yoo inni taate nama guddaa isin fakkaatti. No, I don't know obsisha bro obsisha na biyya keessa wajjin jiru. Dhagawwan warabbal kaaban dhagawu. Alsaan. Way indaga waan dura gaafatee yoo dhugaa Oromoon la taate Oromoon yoo dhageeffadha Oromooni
abbaa dura dhaqee waa kenna jechuudha. Waa hundayyuu abbaa dura gaafatee waa kenna jechuudha. Yoo akka seeraatitti illee taate yoo akka barbaachisaa ta'utti illee taate abbaa dura dhaqee kenna malee nama boodarraan dhaqeef wantiin jalqabarra dhaqeef maalidha nama hedduu TikTok irratti ijoolleen adhaantadha waan haasaa oolan argachuudha. Waan maakii bichaa haasaa oolan ijoolleen guutuun. Makalakaadhaa mucaanii mataasidha. Eenyunnadha? Ani waan biraa haasa'utti hin jiru. Hedduun isaanii ijoolleen TikTok baratanii ijoolleen Arsiisi koomandoo keessumaa warri ijoolleen Baalee fi ijoolleen Arsii jechuudha. Wallaahi waan maakii haasaa oolan maakii fuudhuu qabna tunis nu harkaa baatee jirti tun erga deemte nuti waan biraa godhuu qabna maakii fuudhuu qabnaa jedhan. Kanaafuu ani jalqabee akka dubbadhe waan ta'eef kanaafuu ani wanta barbaachisu hunda waan naan godhinaan jedhan hunduma isaa wallaahi alhamdulillahi rabbil alamin waa tokkos nam tokko waan inni hangaafadhu hin jiru heeyyama maakii qofarraa gaafachuu barbaada malee waan tokko hin barbaadu jechuudha. Waan tokko yerana ibsishaa chaanolinaa kaa ibsishaa maalidha? Ibsishaa koo nama bara ibsishaa maalidha? Ibsishaa chaanolinaa maalitti agartan? Nama sodaachisina akkanumaan kaa waan hin taane haasa'inaa. Inti maali bakka namni nama bakka nama maakii qofarraa hin kan deebi'ee jiru waa hunda haasa'een jira garuu itti dubbattee hin beeku erga TikTok irra dhufte koomantii godhaaf koomantii ilaalte jedhiste. TikTok irraan dubbiseenii lakkoofsa ergadhee WhatsApp irraan dubbiseenii hin dubbattu na jalaa bakka gaafii akka ishee waan isin naan jettu qofa barbaada malee waan biraan barbaadu jechuudha. Fiigalee waan isin naan jettu waan tokko barbaadu innaa kanaafuu maakii biraan akkanaaf kettan barbaada jechuudha. Isin qeleemtu keessanuyyuu maakiin barbaada. Kanaafuu hundi keessan jara kennaa maakii barbaada. Ummata Oromoo irraa waa tokko barbaadu maakii jaalatee jira waan akka jiraatu barbaadan maakii akkana fuutan barbaada Oromoo koo qabadhee jira jechuudha. Ani Joorjiin jalqaba irra gaafadhe hunduma keessan dursa jalqaba irra gaafadhee jira maashaallah baga gaafadhe. Akka ammoo namni biraa dhuftanii as bahii murradhu abu'an namni hundinna beeka obboleessa kiyya waa tokko bakka wanti tokko wanta confidence qaba jechuudha. Ofitti amanummaa qaba obboleessa kiyyaan. Sigalee bro maal taate? Kanaafuu maakii habiibti sagalee kiyya kana naaf dhaggeeffadhu ishii ijoollee muraa biraan nagaa warri waraabdanii sagalee namaa biraan geettan suni shutuma sagalee bro maal taatan? Dhaga'uutti hin jirtanii? Sagalee kiyya dhaga'uutti hin jirtanii? Hin dhagamu moo hin dhagamu? Keessumaa waan ustaad fa'aa barbaada Naasir Hamzaa fa'aan barbaada. Shirri naaf godha ijoolleen itti dhiyeenya qabdan jechuudha. Amma argee laayivii irra jiranii isaan argee dhufee telefoon tanaan laaluu jira akkuma laayivii jiran ijoolleen Ijipti jiran hundi isaanii jechuudha. Wanti yoo irra jiran walgahii yoo irra jiranii jara kenna dubbachuus hin dandeenye na qabee jira. Beeytan hundi keessanuu nama jaalatee jiru jaalalli kun waan nama goon hin qabdu. Ani garuu ofii kiyyaa gabbee dubbadhu miti garuu doosinaa dubbattanirra baay'ee gaarii ture. Kanaafuu an dhugaa rabbii guddaa beeka ani dhugaa baay'ee tokkorraa qabamee jira. Jara keenya maaliif wal cinqina? Nu anaafis iyyuu wal fuunee ilmaan gaarii irraa argannu hin barbaachisuudha. Maalidha? Raachuun jaartii qaba bara. Raachuun jaartii qaba. Fuudhee qaba raachuun asirratti wajjin yeroo dabarsuudhaan malee raachuun wal fuudhuuf miti hin beeka qoradhee jira. Raachuus keessaan dubbiseenii jira jechuudha. Anaaf maakiin akkanumaan Oromummaa wajjin taphanna malee wal fuudhuuf miti obboleessa kiyya naan jedhee jira jechuudha maakiin inni raachuu dubbiseenii jiraan. Sigalee namni biraa ammoo hedduu hordofaa jira. Biyya jiraattu keessattis maakiin nama amala qabdu jechuudha. Nama nagaa mucayyoo sagalee namaaf taatu waa tokko ajandaa akkanaa hin beeknedha. Ijoollee sirriitti dhiyaatan baay'ee qoradhee jira. Maatiin jechuun nama imaana qabu jechuudha. Mucayyoo xiqqoo sabboontuu intala afran qalloo intala amala qabdu haala gaarii bifa qabdu jechuudha maakiin. Innaa kanaaf irraa qabame malee waan biraa yookiin maakiin nama wal taatee fi miti ijoolleen keenya namoonni hedduu jechuudha.
kakka kalifaafaan akka sagaleetti hinaaf dhageettan biroo baay'ee si jaaladha akka Naasir Anooleen fa'aa ijoolleen keenya namoonni jajjabaan akkanaaf dhageettanii dhimma kana akka Dr. Aslii fa'aan jechuudha. Dr. Gadde jecha inatti baratan isaan fa'aa barbaadaa jechuudha. Isin galee hedduun keessan akka firiin fa'aan akkanaaf dhageessan biroo ijoolleen teenya ijoolleen sabboontonni warree dubbii namaa dhageettan jechuudha. Innaa sagalee kana akkanaa birannaaf kaa biroo an jechuun bakka namni tokko nama jaaladha jedhe bakka du'an qabu jechuudha. Badis hin qabu wanni nama dhooggan jiru. Wanti nama dhoogge hin jiru jechuudha. An ilma sikoo mandinti baalarraa dhufee arsiidhaa biyyi kiyya waa tokko jechuudha wanti na dandeessu hin jiru. Warri yaada kiyya narraa qoodamuu barbaadan jajjabeessaa sagalee kiyya kan akka biraan dhageettan barbaada. Rabbii jedhaati ijoollee Oromoodhaa maal ta'an. Fikiriin baay'isanii jaalatan baay'isanii. Waalaikum salaam obboleessa kiyya. Rabbiin osoo yaa kennuuti atillee sabboona maa akkasiitti rakkoon qabu ittiin sii kennaan boo'iniiti inshallah. Ol baafteellee himannee isii kan akka namni hedduu itti ba'u sii itti ba'u illee nagarree si jaaladha. No maakii jechuun maakii ani wantiin jalqaba irratti waan maakii dubbattee yaa nam hedduu maakii waan dhaguu jira beekaa ol baasuu dhabe malee yaa nama argaa turan sa'aatiin afur keessatti erga makiitiin waa'een kittiitii fi hamzaa haajii kumbaa irraa kaasee ijoolleen hedduun isaanii maakii fuudhuu qabnaa waan jedhan dhageessii galee kanaafan jalqaba irratti waan barbaachisu aarsaa barbaachisu kafaleetiin maakii fuudhuu murteessaa jira jechuudhaan hedduullee dubbiseen jira keessaa na jalaan dubbattu sagalee finkaa fi sagaleellee hin deebistu dhugaa dubbachuuf waa'ee jallama kudumbeettan jedhee yaada. Kanaaf jalqaba namni dubbate ana jechuu barbaadeeti kan suuraa itti fudhadhee ol ba'e jechuudha miidiyaa keessatti. Warroon asirra jirtanillee sheer godhatee biraan gahaa fi jechuun amma sa'a kana wanti barbaaduuf maal beektaa amma Ustaaz Naasir Hamzaa faan Ameerikaa irraa dhufanii Kaaroo keessatti Ijipti jedhanii beektaa walumaa galatti waa'ee dhimma Hamzaa kana fa'aa ilaalchisee akka haala naa mijeessan barbaadeeta walumaa gala jechuudha. Ati ammumatti garuu asoosiin ammumatti fuudhuu edda asoosiin amansiisu. Ani wanti nagaan keessatti ilaalu jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin ani isirraa qofa hineerumaa fedhii isii bichaa gaafachuu barbaada nama dirqamaa yoo maakiin nan jaalatin namni na gurguru hin jiru walumaa gala jechuudha. Yoo maakiin nan jaalatin namni na gurguru hin jiru waan ta'eef fedhii isii ilaaluudhaafan. Waan isin bakka fedhii isii ilaalan. Walumaa gala yoo isin jaalatu dirqama namoo na gurguruun namoonni an barbaadu ijoollee gurguddaa akka Kaliifaa fa'aa barbaadeetti. Kaliifaa mucaa Kanaadaa jedhu san hin beekanii akka Naasir Anoolee fa'aa akka Ustaaz Naasir Hamzaa fa'aa isaan barbaadee waan bakka Oromoo wanni dadhabame hin jiru jechuudha. Ani na qarqaarsee gaafachuu hin jiru akkuma tokko nan fuudhu bultii jaarraa hin fuudhaanii jedhee wanti mana kiyya banadhee irraa dubbachaa jiru malee yookiin waan biraa hin taane jechuudha. Ifaan ifatti jaalala kiyya ol baasee konfidensiidhaan akkuma Hamzaa Haajiidhaa ashitti irraa qabame san qabakka qabutti jechuudha. Walumaa gala qabamee jira bakka. Fuudhuu qaba. Oromoo cimsuu barbaannaan jaalala uummata Oromoo tokkummaa Oromoo illee cimsuu barbaannaan Arsiin Harargeetti heerumuu Harargeen ammoo Arsiitti heerumuu sinigalee miti. Jimma Wallootti heerumuu wal keessa deemaa fuudhaa maaliif ganda tokko qofatti heerumtan Oromoomaan akkanatti miti akkana abbaan keenya kan nu barsiifne. Amma kaakayyuun kiyya warra dirree dhaawarraa fuudha jechuudha. Akkuma keenya dirree dhaawaadha. Warra nagaa qoreeti. Sigalee dhugaa rabbii yoo dubbanne. Dhaloonni ammaa kuni bakki inni fuudhu warri Jimmaas Jimmama keessaa fuudha. Arsiinis Arsima keessaa fuudha. Baalees Baaleema keessaa fuudha. Maalidha? Fikirii naannoo deemee jira. Noo akkasii miti. Bakka Oromoo cimsuu barbaannaan waa hundi cimsuu barbaannaan fageenya irraa fuudha.
kana jara kenna an bakka jaalala sina qabee jira ammoo rabbii jedhaati shedna godha sagalee kana makii waroo barannaaf gaa makii waroo sagalee kennan dhageettan fakkaatte lubbuu dhugaa rabbii baay'ee tokko si jaaladhee jira an jaal joorjiin baay'ee tokko si jaaladhee jira jechuudha wanti tokko wanti hunduu mana deemsu hin jiru doktor Aslii faa birannaa gaa Asnaddi Muhammad Aslii doktor Aslii yaa nama gaarii doktora waggaa torba jala biyya Chaayinaa chungi barate naaqabi maakii dubbiin biraan jiru aarsaa barbaachisu na gaafa doktora kenna rakkoon hin jiru dhugaa rabbiiti jara kenna rakkoon takka illee hin jiru jechuudha Oromoo kiyya wal fuudhaa wal keessa deema iluun Jimmaa fuudhaa Jimmaan ammoo Arsii fuudhaa maaliidha si wal ganda keessa deemuun Oromoo bare amma warri biyya tokko keessa waliin jiran warri allaa kennaa jechuudha waan akkanaan beekan inni galee miti kennuma kana olii giddi deemee nuti ilmaan tokko abbaa tokko bara naannoo soonaa biraa tajaajila nan qabu ture waan sabboonummaa isiitii bakka miidhagina isii uumama isii bakka istaayilii isii waan naqabeef freestyle isa faan barbaada isa faa bira naan garaa shir godhaa sagalee keetana ijoollee Awurooppaa fi Ameerikaa keessa jiran yookaan ammoo lakkoofsaanii warroota qabdan naaf barbaada Ustaaz Naasir Hamzaa fa'aan barbaada keessattuu jara keenya shirnaa godhaa barannaa gaa ijoolleen jaalatti ni allaalina maal namni isin jaalalli isin qabee beeku na raachuun naa furu raachuun jedhana raachuun raachuun haadha manaa qaba maal taatan jiran raachuun makii wajjin yaada sooshaal miidiyaa wajjin taphatan malee raachuun haadha manaa qaba inni galee miti way Oromoo godha shirna godha makii biraan nagaa makii sagalee kiyyan dhageettan natti fakkaate makii biraan nagaa ijoolleen kenna bakka qabamee jira garuu ragaan ta'a namni 69 na dhageeffachaa jirtan kun nam tokko ana dura namni waa maqaa makii dhaya kan jirre ittira garuu seenarra waliin dhiibnu makii naa biraatti heerumtee jennaan akka waliin dhiibne warabbal kaaba dhugaa rabbii isin raachuun jedhina raacheen ko dubbiseen jira raachee keessaan dubbiseen jira no ani yaada isi jaaladha waan ta'eef malee fuudhuu fi miti fuudhuu hin barbaanne naan jedhee naaf himee jira jechuudha hay Oromoo nama jajjabaanaa fida sagalee kana biraan nagaa maal jarana waan du'e garaa isin nyaaddoon jaalalli qayoon ajjeese waan barbaachisu hin danda'a jedhee jira waran yoo barbaadde bakka isin barbaadde dhufuu danda'an isin galee ani paaspoortii biyya 36 qaba wanti inni rangisu tokko hin jiru jechuudha isin galee miti paaspoortii biyya 36 qaba wanti na dangisu hin jiru jechuudha bakka isin barbaadde kafaladhee fi dhufuu danda'a rakkoon hin jirtu maakii Oromoo biraan qofanaaf gaa ani Joorjiin ilma sikkoo mandooti ilma waaqoo guutuuti shanyii gootaati warra jaalala beekuudha kanaafuu ijoollee teenna nama jajjabaa jaaladhee jira bakka du'inaan jettanii bakka maakii jaaladhee barbaadnaa taachuu bakka fuudhuu qaba jaaladhee jira bakka way naajjeesu barbaadanii maal isin manne kana yoo andu garuu namni du'e hin deebi'u hin beektanii gartanii ifa mana dawwalu jiranii ijoollee ta'e na dawwalu jiranii kana da rabbi jarana sheer goda biraan nagaa sheer godaati ijoollee ta'e biraan nagaa ijoollee ta'e
Namis na guru jiran jarake namal nanda bolu jiran jolle edu da bolu jirani dagan na fakate sagalen ki sagale mashallah sagalen ki furamu ala ko sadis na da bolu jira edu ke sanna barresu jiran shirna ko da jaran an jalale chung wan kaldi timiti makirra kababe jira bakka kababe du barbar hajjazo barbar damale bakka ragal cha jaragen fudu barbada ani barkadachu kan mo supporti nagarane sikadatu jiru injala dere baka mal duriya martul furara miti gabbe an kaisi jalalle him fuda aka ada oromotti ilma arsitu si fudu jira maki baka kana bar digale fudu barbada haso baradisa shirna goda branna ga sagale kiya kan ijolle branna ga mutayo branna ga Nasir Hamza Branna ga chuda iroma kan Sheikh Nasir Hamza Branna afga Ustaz Branna afga sagale kiyana kanaf daga ujolle kenna warra femesi warra sammuni sani guddada warra nama fiyadu ijolle hayyu Branna afga male warri azala demtani maki ibsada rachuda nanjetta narara badda mal jarri nama malida nje malisan wontina manoli Arsar wajunda kafalu daf koppidan wanna barbachisu hunda wanti mdu debs tokko lenjuro chudara wan tokko soda takkasin kabu confidence na makabudan nam tokko ndagawon nam tokko ndagaw shergo dabrnaga bakka ambra so barbadon ustaz barnaga yolle harge barnaga namo tajjaba barnaga ini galemi ani acci de resu sim barbado hasa baye sim barbado chud wallahi duga masin jada mata oromoda wanta ko karkar sanam to ko ngafatu wanta ko maki fu do af heyama si ko fa barbada sargi gudda godadeti fuda sargi akka afrika ti dara ya kabodani si fuda male an maki oro akka adunya kan ngirti si fuda takka ko mani oromo sargi to gorte bene sargi si ko de fuda chuda ini gale gabbayatin isni tasa je chudan nabaytani anjal Georgin wa tokko sodana mo tokko sin qabu bakin anjira dos murtesada wa tokko rakon qabu yero gababa kesa sa'ad demi afur kesat maki ubra fiduf kopira chuda kopito mo rejira sa'ad demi afur kesat maki ubra fidu daf kopira yo heyama isi ko faga fadda isi halal fadda alla kay bakka bindu mate jira wan tokko uduma na deb sun jiro chudo maki ko Iyadin wa tokko sagale kena daga fatu jirta na fakata account bratin na lalta duranu mbe kayro Allah bi senu account bratin na laltaati yechun namni wal jala tokko account tokko walillahi wanta if kanafu kabratin na lalta himbega na daga jirta social media tolo jira wan bratin na daga dande sechuda sagale kena argu jirta ibbatti amana akatin aga jirtu akkasitti haasaa jiru taasa'u jira miidiyaa kan nam 35 tuna ilaalaa jira waan ta'eef akka waan sitti haasaa jiru kana sitti taasa'u jira waan ta'eef naaf dhagaye habiibti naaf hubadhu waa tokko nan barbaachisu si dursee jira nama hunda dursee si gaafadhee jira ati tiyyuma hundi keessanuu oromoo koo biraan naaf gaa maakii biraan akka naaf geettan ijoollee gurguddaa biraan naaf gaa baqqaa hin fuudha qabamee jira bar ijoolleen dhawaan jiranii haasaan guutuun isaanii bar maakii fuuna bakka maakii nu bichatuun fuuni maakii qabamtee jirti maakii fuudhuu qabnaadhanii bar kana dhagee jechuu shaqqii deeddina dhan ijoollee mateen wajjin oollee hedduu wajjin haasaa oollee jechuudha gabbayee ibsadhee jechuudha jarri garuu ol baanii dubbanne ilaale keessa haasa'uu jiranii walanii maakii fuuna minaamin jedhanii haasa'an hirnaa godhaattee hinfuuna ni haasa maal fuutan an baye dubbadhe jira jechuudha ragaana taa hundi keessan jalqabarra namni maakii dubbatena garuu murteessan kasiiti abbaa fedhe teermuu qabde mirgasiiti miti garuu ana jalqabarra dubbatee jira jechuudha namni jalqabarra dubbate ana yaanni sin jiru yaada tokko sirraan fuudha yoo jarri ijoolleen keenya ol dhufan yaada irraa fuudha jechuudha amma sa'aatii kana sa'aatii saraatama maalidhaaf kana malee waan biraan jiru Georgi Woko Georgi Oye Duga bisitti jaalalli kun waan nama ngoon hin qabu dhugaa keeti
warroonni ta'anii si dhaggeeffatan kun dirqama oromummaatiif sheer godhanii si biraalleen si ga'uu qabanii isiilleen jaalala riskiin bakka nama dhaabuun beekanii rabbiin nama dhaabaa dhugaa rabbiitii isiilleen si jaalachuu qabdi. Yaa gorsa bareeda naaf kenne gorsa. Dhugaa yoo akkas taa'uu dhabdu taate ijoollee kaayiroo jirtu ijoollee teessan nutti miti haa butanii akka butan goonaa jiru. Soon danda'ama sunillee beektaa garuu biyya kaayiroo san keessatti dimokiraasii jira beektaa nam tokko ati intala seera biyya kanan beektaa akka Afrikaatii miti isin jechuudha biyyi suni seera jira dubartootaaf seerri hin kabajama. Yoo kasillee godhara ati duwwaa irra dhugaa namni lafa jala hidhamu wayya. Kerroon hin jirtu fakkeenyaaf boonaa kunillee badoo baasani. Koi. Na ijoolleen hin jirti fakkeenyaaf ijoolleen hin jirti ijoolleen keenya achi jirti. Yoo naaf hoteellee rakkoo bareeda yaadni kunillee garuu ani. Yaada bareeda hin ta'a kunillee garuu gaafii gaafannee booda yoo namni heddummaatu ta'e yoo naaf hoteellee rakkoon hin jiru jechuudha dhufaanii ani paaspoortii biyya 36 qaba waan ta'eef wanti na daangessu tokko hin jiru obboleessa kiyya. Wallahi waa tokko rakkoon hin jiru. Paaspoortii biyya 36 jettee? Afrikaa qabatee paaspoortii 36 qabachuudha. Jara keenya ani dhufaa jechuudha. Waan addunyaa kanarra jiru dhufuu danda'a jechuudha. Waan addunyaa kanarra bakka biyya 36 dhufuu danda'a. Biyya kanarra waan sigalee paaspoortii 36 qaba. Kanaaf ani sunis barbaachisaadha. Garuu biyya san keessatti seera jira na fakkaatti nam tokko humnaa yoo waan tokko fudhate olaantummaa seeratti jira waan ta'eef. Dunyaaraan cuftaan biyya kan jirtaati dunyaaraan cufuu dandeettaa nu baasuu dandeetta hidhaadhaa dhugaa rabbi siif jennee lubbuu teennallee haa kenninu maan rakkoo qaba. Ati doo irra siisi fuunee waggaa ishee hidhamnee ba'uu wayya mana hidhaati. Dhugaadha dhugaa keetti. Akkasii jara kennaa kunoo yaadni kan keessa obboleessa kiyya galatoom yaada akkanaa naa kennuu geetiif tokko nama inaafu jiranii jubeetaa yoo ta'an inaafu jiranii maakiinis qabamtee jirti mucaan kun qabate jiranii hedduun namaa yoo ta'an inaafu jiranii asi garuu yaadni kan kee yaada bareedaa naa kennee osoo kunneen dheedaa hangii dhoofsisuu dandeetta dunyaan si bira jirti hangii dhoofsisuu dandeetta dhugaa dhoofsisuu dandeetta nama sanuu affansiisuu dandeetta namni sin beeku garuu waan ike sin beekanii ansi beekaa anamma sin beeku baay'ee si jaaladhaa si hordofa dhugaa rabbiisitti wallaahi si jaaladha bataam. Galatoon biroo Kaani kennee kan amma si tuffatanii yookiin fiilmii miti maali yaajanii si tuffachuu danda'an garuu ansi beekaa. No, fiilmii TikTok irratti boos dhaggeeffatu fiilmii TikTok irratti argachiisu amma laali. Ati namni TikTok irratti fiilmii ta'ee miti waan wanti silaaluu qaban faamilii kan kee irraa ka'ee bakka jireenya kan keetii jaalalaati nama saniif qabduudha yeroo ammaa malee TikTok maasii godha TikTok irra fiilmii taati maal inni maasii fayyada. Dhugaa. Anamma haala kanaan jette kunis bareedaadha rakkoon hin jiru yoo naa butuu ta'anillee na affamsisanii achiin booddee nama fudhatu jira beektaa mucayyoo kana hedduu ijjitti bobaasee jira namni akka ilaaluuf jira. Joorjii isii fuudhuun dura nama waa'ee isii dubbate dhugaa rabbiitti ajjeesisiisuu jammarteeti bareeda ta'a. Dubbii jaarsummaan fuudhanii gumaan kafaltalaa nama chaayii yookiin jaagisee takka kafaluu akka dandeettullee si beekaa beekteen. Saala rabbii waan akkasii narraa qabu hayyee. Kanaafuu nama waan isii dubbatu ati siif jettee garuu waan akkamiin irraa qabu jette nama waan isii dubbatu dhugaa rabbiitti mataa dha'uu dandeetta. Yaa jechuun nama ajjeesuu qaabee ta'a. Wanni barbaadu waa'ee naaf godhaa isheen akka jaalala kanarratti mul'isin taate namni si beekuu iyyuu hin danda'u beektee humna keetii fi qabeenya kee dammoo gisee jaalalaa kanarratti yoo mul'ifte bareeda ta'a beektee. Giseen laa waan rabbiirraa nu arabsaqu beektaa qabeenya qabaateefis namni olaantummaa waan fedhe bareedee fi miti yoo rabbiin anaaf makii waliif nu qoodee jiraate fuudhuu danda'a. Yoo waliif nu qoodin riskiidha beektaa bakka qocaa riskii qocaaf kaa'ee maaliin hin fudhattu jedhani dura Oromoon gisee mammaaktu jechuudha. Waannaan du'aarii naaf godha immoo sagalee kanallee ani sheeka biraan naa akka geettan barbaada jechuudha waan wallaahi dhugaa dubbachuu fi ijoollee teenna kunoo warra akka kunoo sheek Naazir Hamzaadha. Osoo sheekaa seenamina hin dura seen amansiistu. No maakii yeroo hedduu ani jala deemaa ture si galee ijoolleetti dhiyaatara lakkoofsi WhatsAppiidhaan dubbisee ture. Na jalaa dubbachuu hin dandeenye. Jaalala keerraa viidiyoon isii kan buufatte jawwaala kee keessa meeqa ta'uu danda'ani amma. Wallaahi an TikTok gisee laalu TikTok gisee laalu maakii malee waan biraa hin laalu dhugaa rabbii dubbadhe
duraan isin viidiyoo guyyaa guyyaan hojjechaa oolte viidiyootiin yeroo 5 jaar deemee ilaala jechuudha bakka viidiyoo yerootiin yeroo tokko gadhiistu maatiin Gabbuufata garuu jawwaala kee jawwaalli tokko viidiyoo masalii achirra ilaalee dhufee gaalarra gabbuufattee ilaala jechuudha halkan faana alaa bulaa tiktookii si hordofaa yeroo isin laayibsiiftu bakka yeroo isin amma raachi faafaana yeroo isin haasoftu baay'ee tokko na inaafsa bakka waan isin jaartiitii jedhaatee wayii bakka yeroo isin ijoollee wajjin seenanii laayibii qabatanii inaaffaana guddisa si galee garuu isin jaartii miti garuu na inaafsisa bakka baay'ee. Koomentii dubbisanii na inaafsisa suuraa isii ilaalaa koomentii isii barreessu kana yeroo 5-6 barreessaa jechuudha koomentii gisee barreessu si galee. Viidiyoo isin hojjettu kana irra deemeetu garraa gadi ilaalee dhiisa. Akkuma kamaadha ilaale borullee irra deebi'ee ilaalaa jechuudha. Viidiyoo isin yeroo hedduu gadhiisa. Ayee Joorjii nama kaayiroo jirutti dawwalaayee akkasi jabaadhuutii rabbiin si halaafisu rabbiin isiillee si jalatti haa qabu sillee gubbaa gadaa qabu akkasuma du'aa si goona amiin jedhi. Boos amiin dhugaa rabbii dubbachuu fi ani yoo dubbiin mara hammaa ta'e akka naa butan barbaada bakka walumaa galatti waan gara sabeenaa Rakkoon qabu see jira. Gora keessa seenee fuudhe goraan fuudhe bara Hamzaan ashittii kana gora keessa seenee fuudhe walumaa galatti beeta hundumaan agarree nama meeqatu yoo Hamzaan isii fuudhe surree mataan baafanna jedhanii bakka mucaan xiqqee keessa seenanii fuudhan akkuma sanii roorroon hedduun roorrosaa jechuudha amma darraayyuu na roorroon jedhanii. Wallaahi dhugaa dubbachuu fi abjuudhaan na dhufti bakka ani waan maakii yoo jedhu waan kana jedhee ibsa hin danda'u. TikTok gaafa jalqaba irraa baradhe arguu ilaale maakii jechuudha yeroo sirqaba jechuudhaan maakii ta'e. Abjuun si dhufte maal goota reebbootti dhiyeesse erga abjuun si dhufte abjuun kuufteerta bakka jabaadhu. Kan abjuun wanna horaa bula ganaa hojii iyyaa asirra taa'ee. Baay'ee jara kenna dhugaa dubbanne jaalala jechuun qoosaadhaa miti. Nam tokko jaalalaan nama tokkorraa qabamee yoo jedhani ammoo qalbii isinii fakkaata jechuudha ijoollee keenya tokko. Baay'ee qabamee jira bakka qabamee jira. Wanti maakii kana dangeessu hin jiru. Sagalee keenya biraan akka naageetan abdiin qabaachuudha ijoolleen keenya. Yoo mara dubbiin hammaate qeerroon sukkoo fi mandoo warreen biyya Ijipti keessa jirtan akka naaf buttan barbaada bakka. Yoo dubbiin mara bira tare akka naaf buttan hin barbaada jechuudha. Hedduu namaatu xiroorasaa oole makii guyyaa irraa kana. Nama makii hin gaafatanii nutu fuudha bakka makiis fuudhuu qabnaa maali qabnaa jedhan hedduun isaanii jechuudha. Oh bro maaliif hin barbaachisu bakka maaliif bakka fuudhuu qaba maalidha makii koo hoho wanti barbaade fuudhuu qaba asaa barbaade kafalchiisee fuudhuu qaba jechuudha wanti na daangessu hin jiru an paaspoortii biyya 36 qaba roko maalidha intala Oromooti anis ilma Oromoo jechuudha wanti na daangessu jechuudha. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Maashaallah rabbiin sitti fuudhu maakiin ta'e ta'uu qabdi fuudhuu qabdi biroo yaani amma baroodoo jechuun taane akka dhiiraatiin xiiqiidhaan maakii fuutee nu argisiisuu qabda yookaan haasofni faayidaa hin qabu. Wallahi dhugaa keetii dhugaa dubbachuu fi namni miidiyaa irra bahee jaalala ibsatu dhugumaan nama san jaalattee jira jechuudha. Isin galee miti maakii kana dhugaa fuudheetiin akka ilma dhiiraa akka ilma sikkoo mandoo akka ilma Oromoo tokkotti maakii fuudheetti isin agarsiisuu qaba jechuudha. Walumaa galatti si galee. Ijoolleen jechuudha ijoollee Harargeellee jaalala ijoollee sikkoo mandoo tanaaf qabdu jecha irra duulaa turte mucayyaan tun wallaahi qasam billaa dahaba namni isin qaanfatti nama kabajaa qabu arrabsanii daa'ima xiqqishuu tana waan immaan isaan hin goone hin jiru. Garo no dura ibsa hafu do fena erga ibsa No I don't know ibsa bro darage faddu ibsa jechuun ana jechuudha rakkoon hin jiru qaddamee dubbadde an ibsa indagawan waan akkasi no waan murteen kasiiti garuu baay'ee rakkoon hin jiru ani wanti gumana deemu sokkos hin jiru jechuudha sigalee wanti na deebisu hin jiru aarsaa barbaachisuun dakabaluuf qophiidha jechuudha nama ustaazota biraan akka naageetan barbaada fakkeenyaaf ustaaz Naasir Hamzaadhaa dhufanii jiran kun amma Ameerikaa Minnesota irraa dhufanii biyya Ijiptii keessatti argaman jechuudha amma sa'aatii ammaa kana jechuudha. Innaa sagalee kiyya kana osoo danda'ame
isaan biraan akkana dhagame waan itti hima ashittiini ama fakkeenya mucaasani wal jaalatte Ahmad culullee akka haadha faatee ta'uu qabdu mucayyoo ta'e erga jaalatte ergatte kabajaadhaan odoo namni isii maqaan balleessine fuudhuu qabda jedhee arrabsee sababii saniif xiiqii keessa galee fuudhee jechuudha. Amma ijoolleen tokko Ahmad culullee irra duulti. Ahmad culullee sirrii godhe odoo xiiqii keessa galchuu baate laayikiin takka miidiyaan guddifatee mun dhiisuu danda'a xiiqii Ahmad cululleeti fuudhee jechuudha. Kanaaf amma deebi'anii kiyaarii nama baay'ee viidiyoo jala argaa odoo nu jirru ijoolleen si koomandoota akkasi bareeddu sun nu jala lixxe jedhanii bu'anii hedduutu akka jala deemee dhaggeeffataa ture ganama kana jechuudha. Kanaaf maakiin teennaa fuudhuu qabda jechuudha. Qaxaroon maal adda baru jechuu odoo hin taane hojii roolchi yoo kanan goone miidiyaa irratti hin haasa'inii fuudhuma qabdaa itti muddisiin gara maakiin teenna ta'uu qabdi abadan. Thank you, Goletia. Wallahi, thank you so much. Ujoollee Harargeellee, ujoollee Teenna, ujoollee ilmaan tokko nu gargara ilmaan beeramtumaatii garagara baane yoo isaan fuutanii walii hortanii Teennallee jalatti heerumnanii gammanna. Namni tokko garuu waan garagaraa ta'uu qabuu danda'a. Garuu wallaan maakiitan hedduu jaaladha akkasi koomandoo heerumtu fedhaa fuudhuma qabda afaa odoo hin taane. Hojiidhaan jechuudha hojiidhaan argisiisuu qabdaa maakiillee rabbi haa qajeelchu rabbi si haamil keessuu fuudhii siin jira gara kiyyaa yaadni kiyya kanuma. Thank you galatoomii obboleetti tiyanaaf jiraadhu dhugaa rabbii ila haamilee nagoota jechuudha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'ee tokko akka waan fuudhatitti uf qabee jira. Samiraa Wallaggaa atis kottuu yaada kan kennaaf naaf bayadhu waan naa yaadda jechuudha kottu seen dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yani si maki fudi rabbi walin tinaga yaada murada keessani wayadde mara fudi akka irratti agarsiisi sin sadab afaanin bitamiti fuudhuu qabda dirqama. No ala faane biti si galee wanti tokko wanti na daangessu yookiin amma waan tokko wallahi dhugaa dubbachuu fi wanti na daangessu hin jiru. Ani maakkii tana dhugaa dubbachuu fi lakkoofsis argatee dubbiseenii jira. So dhugaa rabbii baay'ee tokko jaalatee ni jira. Amata sadii guutuu TikTok irra hordofaa ture jechuudha maakkii horoo tana jechuudha. Waggaa sadii guutuu TikTok irratti hordofaa ture. So TikTok yoo seenu viidiyoo siin arginu bakka akka wayii na godha jechuudha. Yoo viidiyoo siin arginu osoo oolee buluu hin danda'u walumaa galatti. Maakiin maatii jechuun nama gaariidha. Maatii koo rabbi nu kenne maatii walumaa gala bakka murteessee jira jechuudha. Haadha mana kiyyaa waan rabbi jedhu hin beeku. Galatoomaa isinis yaada keessan naa kennuu keessatti baay'ee yaadni keessan natti tolee jira. Naa jajjabeessitan jechuudha sappoortii namootanii. Naaf jiraadhaa boo. Dafiitti sargii godhii sargii nyaannaa dafii fuudhi. Rabbi waliin sargii keenyas bakkuma jirtanii nyaatanii abshira rakkoon hin jiru. Warreen maakii fuudhettanii na deeggaraa jirtan hundi keessanuyyuu naaf jiraadhaa naaf galatooma. Du'aa'ee naa godhaa immoo du'aa'eedhaan hin dagasina. Na fuudhee isin agarsiisa jechuudha. Maakii torbee tana keessa fuudheetiin isin agarsiisa. Yookiin ammoo duunaa hojii bakka maatii yoo fuudhanii bakka jiraachuu achuma hin danda'u bakka dhugaa rabbeeti. Bakka dirqama fuudhuu qabaaf murteessee jira bakka amma dubbiin biraas hin jiru. Manguddoo argachuu qaba wanni hafa hin jiru jechuudha bakka wanta biraan jiru. Kanaafatti karaa keessaa eeggala koosa walii qabaattanii karaa keessaa sirriitti ukkeerraa kaasi jalaan bakka isaa booda ni kaa godhatan. Yaa galatoomi yaada naa kennuu keetti Samiraa galatoomi shi galatoomi thank you so much. Kuno akkana jedha jechuudha ammaan waan kuno kana deeggartoonni kiyya jechuudha maakii fuudhi joorjii naan jechuu jiran jechuudha. Aboo Oromoo tana bara uummanni kun bara uummata miskiina uummata gara laafessa sini galee miti uummata nagaa Oromoo jechuun nama beekuuf Oromoo jechuun maal akka jedheebsu hin beeku jechuudha uummata Oromoo kana dhugaa rabbii dubba.